Magaalee ko eenyu maqaanki adara malkoota maqaako deemiti gaafadhu warra koo beenu silkiin koo mushaahanan qabu tokko keessan jiramoo oliiviin seene silaa akkam silaa naaf galaan jiru tokko seene moo weesliiviin seene naaf maamee koomentii jalatti I don't know naa galaan jiru dullumni barakana na fudhatee calaa ta'ee jira. Magaalee ko eenyu maqaanki andara malkoota maqaako deemiti gaafadhu warra koo beenu lubbuu ko jira lubbuun ko siniifaa boo dhugaa rabbii jira warri inni yaaddan love you so much warri inni jibbitan immoo gurra keessanitti calaw ani jira way mucaa kaafataa dee maqaan Facebook keessanii kan akkamiiti sila oh my god baay'ee nama dhibdu jirtu fayyaa keessanii mata duree sootti barreessinan seeni YouTube kee subscribe gochaa jirtu moo dhiistanii jirtu na deeggartanii jirtu jimmalit bagana gaaniftanii hawwisha wayyee ijina jetra I'm so sorry wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ahlan fikum oromti chawallo baay'ee dhungatee jirta thank you galatoomii jiruun dhufu maaliif hangaree ol gurtuu dee minilik naseetanii moo minilik iyyuu sodaatamu yeroo ammaa kana minilik iyyuu hin sodaatamu minilik naseetanii arabboleetti keessan sabboontu qaaliiti intala bushee garbaati intala maccaati sanyii Abiy Ahmed Aliiti sanyii bushee garbaati sanyii eebbisaa addunyaati sanyii Lammaa Magarsaati sanyii Jawaar Mohammed oh my god eenyu lakkee eenyuufin isinii dhiisaa sanyii Bakar Waariiti sanyii Taadee Birruuti sanyii Abbaa Jifaar okay sanyii Ahmedin Jabal okay eenyu lakkee eenyuun isinii dhiisaa dhugaa rabbii wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ahlan fiikum sanyii Marroo nandagadhi Marroon bosona waan jiruuf yaadatamu beektanii YouTube kee subscribe godha okay YouTube ko subscribe godha intala buskuta fakkaatu kana intala nama arrabsitee arrabni ishee nama miini yoo nama arrabsitee illee akka dammaa minyaawu jechuudha subscribe like share godha hawaatu jedhaatu okay wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ana dhufu bagana gaafata nooru manni keessanii hedduun isin jaalladha maal jetti sabboonti wallo YouTube kee subscribing gootan taanaan adaraa hikkii adaraa seera FB ko gadhiisaatii naaf YouTube kee yoo subscribing goone yoo YouTube kee subscribing goone adaraa hikkii adaraa seera YouTube kee Facebook kee jala naaf invite gochuu hin danda'u silkiin koo dulloomaadha akkuma kiyya I'm so sorry jirtu fayyaa keessanii nazaallattu yoo nazaallattan deemaa YouTube kee subscribing haa godhaa okay namni admin yoo firraa qabdu yoo dhuftee na ilaalaa jiraate comment jala kaayii fi YouTube kiyya comment jala kaayii fi dingatan seenee mata duree irratti barreessanii welcome to bagana gaafatan love you so much mucaatummaan illee isin jaalladha onni korra okay baay'een isin jaalladha hawaa dullattii keessan akkuma isin argitan arrabstanis arraba keessanii bakka illaattu isin jaallatti gara bal'ummaa qabdi maatis ilaamirraa dhalatti nama dhaga'uu danda'udha garuu yeroo isin miira keessan agarsiisan jechuudha dhugaa rabbii osoo qabaadhee shoortii uffadhee dhufee baay'ee natti tola shoortii osoo uffadhee dhufee jechuudha understand ajandaan qabu garuu isin qabachiisuudhaafan seenee sababa tokko malee as ba'uun orkaadha natti fakkaata isiniif haa ta'u malee jimma biyya seenaa haa ta'u malee YouTube kee subscribe gootanii jirtanii leesh YouTube kee subscribe gochuu dhiisuun bakka yoonii waan fuula dibatan isin barsiise malee subscribing gootan jechuudha I'm so sorry baay'ee bareedaa thank you jimmaaditi baay'ee si galateeffadha lubbuu koo salaamata keessaniif wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh anaan bagana dhuftanii ajanda baay'eetu jira garuu an ajanda sanarra haasa'uu hin fedhu isin waxabachiisuu fedha maaliif beektu yoo gar tokko dubbatan isa tokko nama tokko mataa yoo gama tokko dubbatan isa tokko nama komata jechuudha kanaaf jennaan
Maalitti sabboontu ani kaafaa'oodhas badhaadhinasdhas adda bilisummaa Oromootis Oromoodha ba'aa jiru jechuudha. Oromoodha. Isin galee Oromoodha. Oromoo wanti dursu jira hin jiru. Understand isin galee Oromoodha akka paartii kiyyaattis nan dubbadha akka Oromummaattis nan dubbadha. Hayyoota Oromoofislee hamma dandeettii koo sagalee nan ta'a jechuudha. Waan irraa eegamu nan haasa'a miidiyaa mataa kiyyaa irratti. Lina tokkummaa sanyii marroo bareedduu kiyyaa maal jechaa jirta koomentii keetiin argamuun talli biyyi kee dulloomtee jirti. Hawwii wayyee of dugdi koosni faacatu dhugaa rabbi koomentiin keessan dhaqaa dhaqee bakka ijiilleen keessa badee jira dugduma na kutee jechuudha lubbuu kooroo jettan umuriin kiyya waggaa 25 ta'e dhaqee 24tti gadi gala baay'ee mooraalii naaf ta'a jechuudha. Yeroo isin dullatti naan jettan immoo dhaqaa dhaqee كمتو برسنت سنت برسنت مثلا مكون تنملاچو افانا ما فاكن كيسو سان بيقو قرو كمتو برسنت 50% يقنسان ማለት ነው ባጥሮ ወይ ሀውሻና አንቻጅርቱ ላቪዩ ሶ ማች ኦኔ ቦኬስ ጅርቱ ቢካ እስኒ ብጀተ ሄር ሞዲሴ ኩኖ ታይክ ሲንጠበቺ ሳንጽራ እስኒ ብጀተ ጅርቱ ዶን ሄሩኛ ካህና ከናሶፍኒ 100% ኒ ቢክቶ ቾ wanti kurasni jedha ani lezen da gordii nufne garu YouTube ke subscribe na goda hawachu jedha tibarisati okay hakemu man jedha bagene ganna egdetle dalacha ko mutan ku Europa yi community jalatina qochola na rado wa morri afan Oromo bikta masini jechuftre ya rabbi nama dulloomii kana yaadatu itti baay'ata beektu kanaaf nan dafadha waan tokko yaa rabbii kiyya akkuma ta'u laataaf qalbii na fuudha koomentiin keessanis akkuma godha liinaa YouTube kee subscribe na karadhumee akka ijoollee biyya tokko akka ijoollee ollaa tokko akka ijoollee sanyii tokkotti akka Oromoottis akka gandummaattis leesh callistee na ilaaluun ani waa kolfaan jira maal kolfaan malu koo walitti qabadhoo kan jenne bichaa uniformii fadhii ta'an jira. Ani hansu injadu jolle baay'ee biyya kiyya kan irraa fuutan rabbiin higgii sodaadha sinigal seera sodaadha okay biyya kiyya narraa hin fuudhina biyya koo wallagga ta'u ani jimmaan jaalladha jimmaa yoon ta'es jimmaa deemuun koo laazima liina kanaan booddee wallagga hin himatiin laazima dubartiin biyya jaarsa ishee faarsuu qabdi biyya jaarsa ishee jajuu qabdi okay kuni sadhumaati okay sabboonte jimmaa maaliif kufalta lubbuu kiyya kiki wayyoo garaa ko maaltu bade kaalidoo ko kolfaa jirtanii of dullatti makanatti kolfiinaa yeroo dhufuu siniin jedhee bariyani hawshaa ko dhufte dhufee hin jira damma ko YouTube kee subscribing gootanii amma maraatu gabaa keessaa bari namni itti yaa'ee bilaasha ilaalu na gootanii jirtanii maraatu biyya keessaa amma maraatu biyya keessaa yeroo mana barumsaatiif baanu yoo karaa irratti argine itti yaani ilaalla waan ishee maraatu jechuudha akka nana gootanii jirtanii akka minarraatu la oh my god eenyummaa keenya yeroo faayamnu baay'ee narraa bareeda YouTube ko subscribe godha wayya biyya jimma lubbuu koo jaarsi koo mokkasini nagarre yeroo hawwiyyee koo jettan bilookii na godha mucaan sammuu isaan hojjetu gadhiisee jira spaartii ta'ee jira. Lina koomentii keenatti sabboonti wallo waan jechaa jirtu itti siqee gaafa dubbisu booddee qoricha isinii qote jechuudha hunda keessaniif iyyuu hakeemoo mucaa jedhu kanas bilookii gochuun qaba Amiraa wallaggamoo inni jedha ani bilookii isin gochuun qaba jechuudha ijoolleen subscribe naaf hin goone tokkoon keessan na jala hin geessan itti siquu jawaalatti maal jechuun addina moolaa yeesh arbiin ol narraa fi garfeensi narra hin jiru akkam godhusa مو artificially كانت تقول والله يرون كل ما أوكي سان كوات كان كيسا مقاسم زراجة يرون كورف أفهم كي كيسا أكنا ننلالي طيب وش هاو تشويه لبونكو سنفا بونت كيسا يلافي so much سيدنا زالدا بقاكم اسم مراتو نانزتن مراتو أوف وجود أف جتة إنت لبوسكو تفكرت دوبك يا كنا كاي لبوك يا أما لبوي شيء بوف التنسر بابجتون أو في مكوا في التنسر ما مراتو نانزتني نامو كاستني جرتني no matter
Biloko buskuta kwanaan dhufatillee bareeddu adda duree giftii badhaadhina. Hawa welcome to baganagaan dhuftanisnillee. Biloko YouTube ko subscribe naa godhatillee barriin darbaa lakkisaa kushiinaa mana madaamii keessaa nabaasaa. Waya biyyatti dawalee himadhee miindaa xiqqoo naaf hin ergu inni ani bakka amma kiraayii manaa kaffalu dhabee YouTube kee subscribe gootanii akkam faranjiirraallee maallaqa xiqqoo hin arganne bakka natti cakkantanii jirtani. Dullattiitti namni cakkanaa joogo dullattii namni garaa laafaa waan qabu sabbatarraa hiikeetti kennee mammaa koo kanaan buna dhugaa jedhee darba dhugaa rabbi. Isin garuu baay'ee cakkanyiidha. Wayyi abdii culullee arsii dhufe kunoo jaarsi koreefu mucaa kaafaa. Kuna jaarsi kiyya mucaa kaafaa'uudha. Amma ni badhaadhinaaf kaafaa'u tokko gochuuf jecha laazima nama badhaadhe akka nama kaafaa'utti dammaramuun amma tokkoon keenya la way billoo wayaani keessa wayye billoo way ana way si ijoollee kaafaa'utti dammaramni dhaaba badhaadhinaaf dhaaba kaafaa'u tokko gochuun dirqama keenya billoo dhageessee jirta shitiingi godhaasaa kiyya kan tiingi godhee maameen kooyyuu barasana jechuudha. Ting of tingi. Okay. YouTube ko deema subscribe naa godha. Please ilmaan Oromoo natiin cakkina. Please. Oromoo yeroo namni duu qofa profile irra warri kaawwachuu osoo hin taane kushinaa madaamii keessa yeroo hin jiru jaarsi kiyya na bira hin jiru na hammatee nan jajjabeessu. Obboleetti kiyya na bira hin jirtu riyaala kudhannaaf liqeessitu. Anis malee maaliin qaba? Mataan narraa mul'aye shaabinatti fi garuu hundaa kam godhu xarahaan narra taa'uu didee haaki. Mataa mul'aye fi dullummaa dhufe kana maaliin deebisna ofirraa qoricha sanaa katabaa yoo beektan koomentii jalatti. Ani bakka aariidhaan sukkaara dhibbana galaa jira. Isaayyuu burcuqqoo tokkoon ta'u dhiigni ani qabu dhiigni kiyya dhumee jira. Yaa dullummaa. Abdii culullee subscribe godhe deemee ishee. Jaarsi kiyya miti yaati maa akka bisa moo asliitti damu. Wayyaa garitti kollaalaasu. Billoo wayyaa abdiitti dammarameeti wayyaan ittiin dammaramu ishee billoo koo yeellama koomentii jalatti naa katabe. Okay waan tokko isiniin jechuun barbaade garuu. Leesh ijoollee Saa'udii inaaffaa tokkana godhaa jettani. Bari ijoolleen Saa'udii kun abbaa birii 500 as keessa achi keessa deemti. Nan sobee abdii culullee kun maannoo biyyan jira mee barreessi mucaati. Ijoolleen Saa'udii yoo feene nuyi xiyyaara karayyaanii nama heerumuu danda'udha. Onkaan beelloo riyaala 500 sekendii tokko keessatti uffatanii deebisan miti. Leesh nuyi as teenyee Beeruutitti naafuu leesh nuyi as teenyee Dubaaitti inaafu maaliif barbaachise nuyi inaaffaa hin qabnu sijjamar gara laafummaa malee inaaffaa hin qabnu. So kanaaf jennaan biyyittiitu biyya dimokiraasii miti. Akkama Itoophiyaan dimokiraasii dhabdee yeroo waan tokko wanjala hojjetu xaa godhamee qilinxoo bu'u kanatti jirra jechuudha. Saa'udii keessa ashaan namni tokko mushaakila hojjechuu osoo hin ta'in gadi ba'ee koobsii bitachuudhaaf iyyuu hin sodaannaa. Mukaan beelloodhaan wal fuudhu miti. Gurratti sinaa galu ishee. Gurratti sinaa galu dhugaa rabbeeti warri hinaaffaadha jettan nuyi hinaaffaa hin qabnu never xiyyaara karayyaanii wal fuudhuu dandeenya nuyi yoo barbaanne jechuudha. Laakiin biyyittiitu dimokiraasii hin qabdu. Okay Suleemaan dimokiraasii nuuf hin laanne cirraasha isaa jechuudha. Osoo dimokiraasii nuuf kenne darajaa tokkoffaa